Onkoloolessa soddemi tokko bara 2024 ashama harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii torbanitti al tokko karaa Horn Miidiyaa isinii darbudha. Qophii kana irratti Oromoon maal gunguma ofii isaatti walitti akka biyyaatti kan jedhu torbanii isinii dhiyaata. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis gama keessanii miidiyaa kana laayikii fi sabskiraayib gochuun koomentii jalattis yaadaaf qeeq qabdan barreessuu ni dandeessu. Egaa qophiin kun gungummii torbanii si dhiyaatu irratti har'as sa'aatii isaaf guyyaa isaa eeggadhee qabadhee dhufeen jira. Guyyaa irraa qophiin gungummii koo har'aa manni maree caffee bakka bu'oota uummataa yookaan manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii arfaffaa waggaa ja'affaa irratti miseensonni gaaffii gaafataniif muummee ministeera Itoophiyaa bakka argamanitti deebisaniif jiru jechuudha. Egaa gaaffiin har'aa miseensota irraa ka'eef muummee ministeera Itoophiyaa gaaffii tokko keessumaa gaaffii yeroo ammaa warreen akka Hulaa Galaanaa akkasumas waa'ee 4 kiiloo jedhanii warreen kanaan dura qaamota garaagaraatiin lola irratti baraa turan akkasumas waa'ee paartilee waraana adda bilisummaa yookaan immoo ABO WBO akkasumas immoo diinagdee akkasumas immoo idaa Itoophiyaa irra jiruu fi kanneen kan fakkaatan irratti deebisanii jiru jechuudha. Kana irratti bakkoota tokkotti haalaa fi ilaalcha hin taane akkasumas immoo bakka hin mallatte jecha hin taanee fi akkasumas sobaa fi kanneen kana fakkaatan irra dibanii hafuun isaanii waan hafeen fakkaatu. Egaa tokkoffaa irratti yookaan qophii gungummii kana keessatti fi gaaffii isaan miseensotaa fi miseensota irraa ka'ee deebisanii waa'ee Hulaa Galaanaati jechuudha. Hulaan Galaanaa egaa waggoota muraasa asitti egaa Itoophiyaa irratti biyyoota ollaa wajjin wal gaarreeffachuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa Somaaliyaa akkasumas Sirii fi akkasumas Eertiraan immoo yeroo dhiyoo itti dabalamuu isheen yaadatama jechuudha. Egaa Eertiraan biyyoota ollaa Itoophiyaa kan taate wal gaarreeffannaa yeroo muraasa asitti muummee ministeera Itoophiyaa wajjin ta'e irratti fuula isaa gara biyyoota ollaa akka Somaalee fi Masriifaatti naanneeffachuun isaanii yaadatama. Isaayyaas Afwerqii jechuudha. As keessatti egaa gidduu kana yookaan immoo ji'oota muraasa asitti lolli akkasumas wal gaarreeffannaan biyyoota sadanii kun daran hammaateera. Wal gaarreeffachuu irra darbee hamma wal loluu fi jechan taane walitti darbachuu irra gahamee jira. Ammas furmaanni argamu haa baatu iyyuu malee wal gaarreeffannaan amma gidduu isaaniitti waan dhaabbatee fakkaatu. Kana irratti egaa muummee ministeera Itoophiyaa har'aa Itoophiyaa namni kamiyyuu weeraruu hin danda'u jedhanii yeroo isaan miseensota fuulduratti dubbatan ni mul'ata. Garuu egaa wal jibbinsii fi wal gaarreeffannaan kun waggoota muraasa ji'oota muraasaatti asitti biyyoota kana sadan gidduutti gaggeeffamaa jira. Isarra darbee wal gaarreeffannaa darbee Somaaleen yeroo iyyoo asitti loltoonni Itoophiyaa achi keessa jiran akka bahaniif akeekkachiisa yookaan guyyaa muraasa yookaan guyyaa 30 kennuufii isheen yaadatama yookaan amma guyyaa 30tti akka bahaniif akeekkachiisa yaalte yookaan itti himtee jirti. Akkasumas immoo Masriin Somaalilaandii waliigaltee Itoophiyaa wajjin mallatteessite yeroo gabaabaa keessatti yookaan guyyaa 30 keessatti haquu qabdi jedhanii yeroo mootummaan Masrii irra deddeebi'ee dubbate ni mul'ata. Egaa as keessatti egaa muummee ministeera Itoophiyaa kanaaf deebii har'a kennanii jiru. Kanaaf Itoophiyaa wanti weeraramu hin jiru. Kanaaf yoo humna ta'ee nuyi humna gahaa qabna waan ta'eef ofirraa deebisuu fi sadarkaa guddaa qabna jedhanii yeroo isaan har'a miseensota filafiitti dhaadatana turan ni mul'ata. Akkasumas immoo ijoon dubbii manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii arfaffaa waggaa ja'affaa ta'e kana keessatti waa'ee marii biyyaalessaa fi haqa ce'umsaa Ambaasaadera Pirezidaantii Itoophiyaa ambaasaadera kan ta'e Taayyee Asqasillaaseetiin fulbaana 27 bara 2027 irratti fooyya'insaa fi akkasumas hojii hojjetamuu qabuu fi akkasumas gara fuulduraatti maal akka ta'u qabu irrattidha. Mariin kun ijoon dubbii marii kanaa yookaan immoo har'a kan taa'ame jechuudha. As keessatti egaa miseensota irraa ammas gaaffiin bira kan ka'e waa'ee nageenyaati jechuudha. Itoophiyaa keessatti egaa nagaan dhabamuunsaa waggoota muraasa asitti keessuma haala yaaddeessaa ta'eera. Akkasumas godina irra darbee naannoo irra darbee akkuma Amaara keessa Oromiyaa keessa akkasumas immoo Tigraay keessatti isa keessa akka Itoophiyaa irratti darbee biyyoota ollaa wajjin wal gaarreeffannaan Itoophiyaan keessa jirtu daran hammaataa dhufeera jechuudha. Kana keessattis egaa wal dhabdee yookaan wal gaarreeffannaan kun akka Itoophiyaa keessatti egaa keessumaa Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay kana keessatti egaa waggoota 3-4 lakkoofsisuun isaa waan hafeen fakkaatu. Ammas uummanni beeraaf dararaa hamaa argaa otuma jiruuti muummee ministeera Itoophiyaa irraa miseensa filafiitti eenyu ol nagaa kan barbaadu unu jedhanii yeroo isaan miseensota itti dubbatan ni mul'ata. Garuu dhuguma warreen amma biyya bulchaa jiran keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa warreen hoogganaman isaan hoogganan jechuudha. Dhuguma nagaa Itoophiyaa keessatti kan barbaadaa jiru muummee yookaan immoo warra amma aangoo irra jiranidha kan jedhu wal nama gaafachiisa. Maaliif
bakkoota garaagaraatti otoo uummanni qeessarraa buqqa'uuti amma fakkeenya Darraafaa fi kanneen akkasumas Wallagga akkasumas Arsii Booranaa fi kanneen kan fakkaatan keessatti warra kaan lolaan otoo du'aa jiranii warra kaan beelaan otoo dhumaa jiranii akkasumas immoo miseensa kana deeggarta yookaan immoo baashee deeggarta yookaan faannoo dadhan yeroo bakkoota garaagaraatti yeroo isaan dubartii ulfaa akkasumas immoo warreen maatiin isaanii miseensa paartii ta'an fa'aa yeroo isaan manaa baasanii ajjeesanii dararanii fi hidhaa jiran otoo mul'atu otoo argamaa jiruuti nagaa kan barbaadu unuu ol hin jiru jedhanii yeroo isaan miseensa filafiitti ija jabaatanii dubbachaa turan ni mul'ata muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Dhuguma garuu nagaa kan barbaadu kamtummoo nagaa jibbee kan jedhus wal nama gaafachiisa. Abaa'oo isaan jedhanii amma isaan shoror keessatti fudhataniitu araara jibbemu isaanitu araara jibbemu eenyutu amantummaa dhabe kan jedhus wanta ilaalamuu danda'udha. Maaliif marsaan al-sadii yookaan lama hanga sadiitti gaggeeffamaa ture jechuudha. Keessumaa abaa'oo wajjirraan jechuudha. Akka waraana adda bilisummaa Oromoo wajjirraan jechuudha. Wal amanuu dadhabuun kuni eenyutu dhuguma achi keessatti aangoof jaallata yookaan immoo dhuguma faayidaaf kan xiyyeeffachaa jiru eenyu kan jedhu marii har'aa yookaan immoo gaaffii muummee ministeera Itoophiyaa miseensa isaaniif har'a deebisan keessatti hubachuun ni danda'ama. Kanaaf wanta muummee ministeera Itoophiyaa har'a paarlaamaa irratti yookaan immoo miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf deebisan waa'ee nageenyaa irratti deebisan kuni oguma miseensonni achi keessa jiranis harka baasuu fi harka rukutuu qofa waan ta'eef malee wanti achi keessatti haadhatamee fi wanti inni achirratti dubbate yookaan gaaffii san gaafatanii deebiin inni kenne dhuguma quubsaadha jechuun danda'u. As keessatti faayidaa kilaashiin qabu argineerra yookaan hagam akka ta'e bu'aasaa hin beekna jedhanii faayidaa kilaashii yookaan miidhaa kilaashii beeku taanaan uummanni nagaan otoo dhumaa jiru waggaa amma kana waggaa 3 hanga 4 erga mootummaan kun aangoo qabatee uummanni otoo du'aa jiru faayidaa san miidhaa otoo beekanii uummanni akka nagaa argatuuf qeessaarra akka jiraatuuf maaf hojjechuu dadhaban. Wal amantaan sun akkamitti gidduu isaaniitti dhibe paartilee kana sadan yookaan immoo paartilee warra mormaa jiran kana mootummaatiin haasa'u qaama biraatiin isaa ta'u jechuudha. Kanaaf uummanni nagaa otoo barbaadu uummata sobanii darbanii nuti nagaadha jechuun warra kaan immoo akka jibbisa yookaan uummata biratti akka isaan hin jaallanneef yaada akkasii miseensa filafiitti har'a dubbachuun isaanii kun wanta gaarummaa qabuun fakkaatu. Maaliif uummanni Oromoo akka nagaa argatuuf illee gara fuulduraatti uummanni akka nagaa argatuuf illee wanta aarsaa kaffala yookaan immoo wanta hojjetaa jiran isin fakkaatu. Maaliif otoo qeeqanii otoo arrabsanii akkamitti uummata wajjirraan walitti dhufanii yookaan immoo paartilee akkasii warri wal waraana wajjirraa walitti dhufanii nagaa buusu biyya keenya yookaan immoo uummanni achi keessa nagaa argata kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo waa'ee 4 kiiloo kan miilanas dubbatanii jiru jechuudha guyyaarraa warra torban lamatti 4 kiiloo galla irristaa sirbaa turan irristaa jechuun wanta akka fokkora yookaan immoo akka nama tuffii yookaan yaadan taanetti warran qaban sana warra 4 kiiloo jedhee warri sirbaa ture sun eenyu akka ta'e wal nama gaafachiisu. Intalli namaaraa sa'aatii 24 keessatti iyyuu sa'aatii 24 sa'aatii 72 Finfinnee galuu dandeenya 4 kiiloo mana abbaa keenya jedhanii irra deddeebiin yeroo isaan dubbachaa turan ni mul'ata. Kunis hin taane unutu irra aanee isaanis hin milkoofne jedhee har'a muummee ministeera Itoophiyaa dubbatee jira jechuudha. Dhuguma garuu guyyaa isaan irra deddeebiin waggaattis haa ta'u jettis guyyaattis irra deddeebiin yeroo isaan dubbachaa turanii fi manni abbaa keenya Finfinneedha yookaan 4 kiiloo jedhanii yeroo isaan doorsisaa turan akkasumas immoo Finfinnee namaaraa bakkoota garaagaraatti uummata Oromoo qeessaanii fi qabeenya isaan irraa buqqisaa turan ni mul'ata. Kana keessatti gaaffiin har'a deebi'e kun dhuguma waa'ee isaaniif deebii ta'uu danda'a jechuudha. Isa taansee waa'ee abaa'oo waboo kaasanii jiru jechuudha isaanii. Waa'een abaa'oo waboo kunis abaa'oo waboon waggaa 50 bosona keessa ture yookaan bosona keessatti qabsaa jira garuu bu'aanis inni buuse dadhabbii qofa jedhanii yeroo sanarraa dubbatan ni mul'ata. As keessatti garuu abaa'oo waboo waggaa 50 bosona keessa haa turu malee Abiy Ahmed erga aangootti dhufee waggaa 6 kana keessattii fi qeerroon akkasumas 5,000 hanga 8,000tti aarsatti kaffaleef akkasumas barattoonni yuunivarsiitii keessatti dhiiga isaanii dhangalaasaa turan mootummaan amma aangoorra jiruuf akka isaan aangoo qabataniif namoota aarsaa guddaa kaffalaa turan kana keessatti guyyaa irraa qe'in akkasii qabuunsaa sun gaarummaa qabaata natti fakkaatu. Maaliif qeerroo yeroo sana karaa cufaa turee fi inni lubbuun isaa hafee ammas inni kaan kilaashii baatee inni kaanis bakkoota garaagaraatti hojii dhabee bakkoota garaagaraa keessa deemaa jira waan ta'eef kunis immoo as keessatti ilaalcha akkasii qabaatanii miseensa filafiitti yaada akkasii dubbachuun kuni nagaa buusuuf yookaan immoo kabaja walii dhabuu isaanii mul'isa jechuudha. Kanaaf
wanta akkasii somna akkasii fi irra dibanii dubbii akkasii irra dibanii darbuun kunis gaarummaa hin qabaatu maaliifi faayidaan qawween qabuu fi miidhaan inni qabu beeku taanaan akkasitti silaa nagaa buusuuf hojjetu malee nagaa buusuuf ama uture malee akka kanaatti akka doorsisa yookaan immoo akka humna caalanii fi akka nagaa buusuu danda'an tokkotti dubbachuun kun gaarummaa hin qabaatu. Kanaaf otoo akka salphaatti nagaa buusuu ta'e faayidaan miidhaa kilaashii otoo beeku ta'e akkasumas mariin marsaa lama marsaa sadaffaa wal kadhachuu fi wal doorsisuu hin barbaachisu ture waan salphaatiin ta'amuu danda'a ture kunis hin taane. Kanaaf akkaataa dandahame suuta jedhanii mari'atanii otoo nagaan bu'e uummanni Oromoo jaarsiif jaartiin akkasumas inni qeessaaf qabeenya isaarraa buqqaa jiru qeessatti akka deebi'uuf aarsaa kaffaluu fi hojii hojjechuu qabu ture malee akkasitti jecha hin taane walitti darbachuun kun gaarummaa qabaatan natti fakkaatu. Inni taan waa'ee diinagdee irratti yeroo isaan kaasan ni mudata. Diinagdeen Itoophiyaa bara kana harka 8.1 dabaleera jedhanii waggaa bara 2017 isa dhufaa jirutti immoo harka 8.4 ni hojjenna yookaan ni daballa jedhanii yeroo isaan dudubbatan ni mudata. Garuu Itoophiyaa keessatti keessumaa miliyoona 160 jira uummanni achi keessaa garuu jechuudha. Miliyoonni 86 immoo beela hamaa fi darara hamaa keessa otoo jiruutti dhuguma harka 8.1 dabalee waggaa isa dhufu immoo harka 8.4 dabaluun danda'ama kan jedhu kuni wal nama gaafachiisa. Maaliif bakkoota garaagaraatti hojjettoonni mootummaa yeroo isaan laaqana otoo nyaatiin bakkoota garaagaraatti cheerchii akkasumas masgiidaa fi bakkeewwan garaagaraatti otoo dabarsaa jiraniiti diinagdeen Itoophiyaa guddateera jechuu dandeenya. Akkasumas immoo diinagdeen Itoophiyaa akka guddatuuf oomishaa fi oomishtummaa irratti hojjechuu qabna jedhanii yeroo isaan miseensa biratti dubbatan ni mul'ata. Garuu dhuguma wanta nagaan isaa hin jiru nageenyi Itoophiyaa keessa waan hin jiru iyyuu malee akkamitti dhuguma oomishtummaa fi oomishtummaan Itoophiyaa keessatti dagaaguu danda'a yookaan immoo qaala'insa achi keessa jiru keessumaa diinagdee irratti hin hojjenna jedhanii keessumaa qonnaa irratti nageenyi hin jiru bakkoota garaagaraa keessatti dhiphinaa fi yaaddoo keessa otoo jiru uummanni nageenyi bu'ee dhuguma oomishtummaan harka 8.1 dabalee waggaa dhufu harka 8.4 dabalaa kan jedhu wal nama gaafachiisa. Maaliif sobadha jechuudha wanti ta'amaa jiru uummanni beela'ee otoo amma kanaa jiru qonnaa isaan hojjechaa turan akkasuma qamadii isaan biyya alaatti fe'aa jiran sun fe'uu isaanii hin agarre malee waan akkasii kun yookaan oomishtummaan kun dhuguma dabalee uummanni achi keessa jiru kan amma beelahaa jiru otoo jiru inni darbee kan amma beelahaa jiru jira qabeenya isaarraati yookaan mana isaarraa buqqa'ee qeensaa gubate akkasumas bakkoota garaagaraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Guyyaa darbee miti amma guyyaa irratti hanga ammaatti lolli bakkoota garaagaraa jira waan ta'eef dhuguma dabaleera oomishtummaa yookaan diinagdeen dabaleera jechuu hin dandeenyu. Somni kun as keessatti waan ija jabaatanii dubbatan fakkaata muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa irraa jechuudha. Akkasumas waa'ee bunaa irratti fakkeenya fudhatanii bunni Itoophiyaa keessaa harka 6.1 dabaleera jedhanii keessumaa yeroo darbee doolaara 1.4 biliyoona jechuudha. Biliyoona 1.4 gashineera yookaan irratti hojjenneera jedhanii bara dhufu yookaan immoo bara 2017 immoo gara biliyoona 2tti hojjenna jedhanii yeroo isaan dubbatan ni mul'ata. Garuu waan kun dhuguma biliyoona 1.4 kun 2016 dhuguma ta'eera 2017 immoo biliyoonni 2 kun bunarraa argama dhuguma kan jedhu sun wal nama gaafachiisa. As keessatti kan isaan baddee tokkotti kan isaan dubbatan biliyoona qofa baajeta Itoophiyaa waggaa 2 waggaa 3 yeroo isaan dubbachaa turan akkasuma uummata sobaa turan ni mul'ata. Garuu dhuguma warreen achi keessa miseensonni achi keessa jiranis yoo dubbatanis dubbiidha gatii jedhan dhiisan fakkaata. Kanaaf wanti kun dhuguma as keessatti wanta ta'eeru taanaan Itoophiyaan diinagdee fi akkasumas immoo namoonni daalachaanii keessuma magaalaa Finfinnee keessa rakkina hamaan akka jiru beekamaadha keessuma qaala'insa jireenyaa wal qabatee jechuudha. Kanaaf akkamitti miindaa akka kaffalu otoo hin qabaatiin akkamitti as keessatti fakkeenya baankii fa'aa kaasanii jiru achi keessatti jechuudha. Waa'ee idaarratti jechuudha. Piroojeektii fa'aa waan akkasiis kaasanii jiru muummee ministeera Itoophiyaa gaaffii miseensota irraa ka'eef jechuudha. Isarra darbee waa'een idaa yookaan immoo idaan Itoophiyaa irra ture suni harka 13.1tti gadi hir'isneera jedhanii yeroo isaan miseensotaa fi ifa gochaa turan ni mul'ata. Dhuguma garuu waggaa dhufummoo yookaan bara kana bara 2017 kana keessatti immoo harka 10 gadi buusna jedhanii yeroo isaan dubbachaa turan ni mul'ata. Garuu as keessatti gaa idaan irra ture sun harka 13.1 gadi irra ta'eera kan jedhu kun dhuguma kan jedhu wal nama gaafachiisa. Maaliif hojjettoota mootummaa isaaniif miindaalee kan kaffalanii yeroo isaan uummanni yookaan hojjettoonni mootummaa amma sadarkaa abdii kutannaa fi hamma hojii dhiisanii bahuu fi hamma nyaata dhabanii hagabuu buluutti
erga gahanii akkamitti dhuguma as keessatti hidhaan namni kun irra jira yookaan gashan jechuu dandeenya. Kanaaf sadarkaa ji'atti illee miindarraa kutuurra gahamee jira keessumaa barsiisota illee fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kanaaf dhuguma wanti isaan har'a kaasan keessumaa piroojeektii 72 hojii eegalsiisuu ibsaniiru warshaaf 15 akkasumas nyaataaf dhugaatiif warshaa 41 fa'aa fi kanneen kana fakkaatan kaasaniiru. Xiyyaara fa'aa yookaan immoo waa'ee boba'aa as keessatti kaasaniiru. Xiyyaarri waggaa tokko miliyoona yookaan maamiltoota miliyoona 50 hojjechaa ture jedhaniiru. As keessatti garuu yookaan immoo waggaa 2017 kana keessatti immoo gara miliyoona 130tti tajaajiltoota yookaan immoo kastamarootaaf hojii yookaan immoo achi keessatti akkasaan tajaajilaman gochuu dandeenya jedhanii dudubbachaa turan jechuudha. Kanaaf waggaa jahan darbanitti Itoophiyaan idaa doolaara biliyoona 13tu kaffaluu ishee ibsan as keessatti jechuudha. Kaffaltiin qabeenya baankii yookaan immoo baankiin Itoophiyaa keessatti argamu dura 26 kam ture amma 32 ta'eera jedhanii. Kanaaf nuti baankii xiqqoon nuti qabnu tiriliyoona 3.5 jedhanii muummee ministeera Itoophiyaa har'a yaa'ii kanarratti jechuudha. Dhuguma birri namni kun jira kan jedhu sun Itoophiyaa kana keessa waan nama gaafachiisa. Otoo tiriliyoonni 3.5 jira ta'ee achi keessatti uummanni achi keessa jiruu fi warreen beelaan illee akkasitti sila warra beelaan kana qaqqabsiisuu illee qabu ture. Kunis hin taane. Kanaaf waanuma hin taane asirratti sobaniiru gaaffii miseensota irraa ka'es waanuma akkasii ture. Isaaniifis duuba gaaffiin kun quubsaatti deebi'ee fi quubsaatti hin deebineef isaanumatti beeka. Kanaaf wanti ammayyuu ta'aa jiru keessumaa karaa muummee ministeera Itoophiyaa fi warreen rakkachaa jiran rakkina oolchuu hin dandeenye keessumaa warreen rakkatan warreen qe'ee isaanii fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif ammayyuu nagaan hin taane. Kanaaf isarra darbee amma hojjettoota mootummaa sobanii wal sobanii darbuu fi aangoo isaanii ofiif tolfachuu fi irra bubbuluu fakkaata. Kanaaf wanti amma ta'e keessumaa guyyaarraa warri manni maree caffee bakka bu'oota uummataa yookaan manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ee idilee sadaffaa bara hojii arfaffaa waggaa ja'affaa taa'ee guyyaa har'aa gaaffii tokko nageenya irratti waa'ee 4 kiiloo jedhanii warreen fixaalejii Amaaraa yookaan faannoo jedhanii warreen of waaman yeroo darbee fokkoraa turuun isaanii ni yaadatama. Isarra darbee irristi jedhee muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa har'aa itti dudubbatee turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Waa'ee ABO fi akkasumas immoo bu'aa isaan fidan illee yookaan immoo bu'aan ABO kun dadhabbii qofa jedhanii yeroo isaan irra deddeebanii dubbatanii garuu mootummaan kun akka aangoo qabatuuf namoonni aarsaa guddaa kaffalan yookaan immoo qondaaltonni hankaafaa osaa ta'uun ABO osaa ta'uu akka isaan aangootti dhufaniif aarsaa guddaa kaffalaniif jechuu dandeenya. Yeroo iyyoo asitti garuu wal dhabdeen gidduu isaanii taa'umaman malee. Kanaaf dhugaa nama balleessanii ofii gaarummaa akkanuma wajjinitti dubbachuun kun gaarummaa qabaatanatti fakkaatu. Diinagdee irrattis dubbatanii jiru jechuudha. Uummanni miliyoona 86 otoo beelaa fi dararaa hamaa keessa jiru. Diinagdeen Itoophiyaa harka 8.1 dabaleera. Waggaa dhufummoo yookaan 2017 harka 8.4 dabala jedhanii yeroo isaan miseensota biratti filla fiitiitti ija jabaatanii muummee ministeera Itoophiyaa har'a dubbatan ni mul'ata. Kanaaf waa'ee idaan illee birrii hidhaan Itoophiyaan kaffalte yookaan waggaa jaati asitti gara biliyoona 13tu hidhaa kaffalleerra jedhanii yeroo isaan har'a dhaadatan ni mul'ataa fi akka hojii gaarii fi nageenyaa fi ilaalcha akkuma qabaatanii fi akkasumas immoo wanta keessumaa biyya kana keessatti nagaa buusuuf akka hojjechaa jiranitti har'a ija jabaatanii muummee ministeera Itoophiyaa dubbatanii jiru jechuudha. Kanaafis miseensonni callisanii walgahii sana hirmaachuuf filatan fakkaata.